Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa baay'atu jecha warreen chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a warreen kan like share comment gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada har'amee mudannoo koo yeroon biyya arabaarraa gara biyya kootti boqonnaadhaaf galee na mudate tokko isinii qooduun barbaada. Egaa tarii isinis akka koosin mudachuu danda'a wanta kanarraa barumsa xiqqoo argachuu dandeessu jedhee waan yaadu fi egaa akkuma nama kamiitu biyya arabaa hojjedhe waan hin hojjedhe sanammoo walitti qabadhe gara biyya kootti galee boqonnaa guyyoota muraasatiin booda wantan barbaadu sana bitachuufan gara magaalaatti gadi ba'e yeroon gadi ba'u kanatti kophaa kooti kanen gadi ba'ee maatii dabaladheen baane haa ta'u garuu naman beeku wayii karaarraa argadhe nama wanta barbaadu sana na agarsiisu akka inni wal qunnamsiisu gaafadhe namni sunis dallaala wayii wal qunnamsiisee na biraa deeme anis dallaala kana wajjiniin ofitti amanamummaadhumaanin magaala keessa deemaa ture wanti ani barbaadaa ture sunis mana yookiin immoo lafa duwwaa kan jedhu kan keessaa akka carraa ta'ee gaarii ta'e isaa argadhe bitachuufan asiifachi deemaa ture. Dallaalli kun lafoota hedduus manoota hedduus na agarsiiseera garuu kan inni na agarsiise keessaa tokko kan garaa na ga'e yookiin immoo kan bareedaadha yookiin bakki kun sirriidha jedhee abdadhe tokko hin jiru ture. Haa ta'u abdii osoo hin kutiniin wajjiniin deemaa ture. Guyyaa 4 erga wajjin deemeen booda namichi kun waan tokko natti hime wanti inni natti hime kunis lafti bal'aan kaara meetira 500 mana ofirraa qabu bakka tokko akka jiru kan gurgurtus shamarree biyya arabaatii dhuftee yeroodhaaf magaaluma sana keessa shaayii bunnaa hojjettu akka immoo finfinnee gubbaarraa koondominiyeemii qabduu fi garasitti galuu akka barbaaddu natti hime. Anis tole jechuudhaniin geessee akka inni na agarsiisu gaafadhe yeroo geessee laficha sana na agarsiisu dhugumattuu bakka bareedaadha nama gammachiisa haala ani barbaaduun kan taa'edha bakkichi jechuudha. Anis hedduun gammadee asiifachiyyuu hin jenne bakka otoo namni biraa nan dursin lafa kana bitachuun qaba jedheen ofitti amanee isaan ergan gargar ba'ee booda fira koo tokko fideen agarsiise. Ergan agarsiiseen booda firri koo sunis kun immoo si ba'uu hin qabu bakka bareedaadha namni kamiyyuu kana sin dhoowwu bitachuu qabda malee waan gaariirra oolfachuu qabda naan jechuudhaan gara manaatti deebine ammas immoo maatii koo biroo keessaa obboleessa koo qabadhe gara sana deemne obboleessa kootti gaafa agarsiisu garuu obboleessi koo nyaara guuree hedduu san gammachiifne si gammachiisee garuu jedheen gaafannaan hedduu na gammachiisati garuu wanta biraa natti hin dubbatin bakka jedheen obboleessa kootti dheekkame obboleessi koo erga si gammachiisee tole naan jechuudhaan gara mana keenyaa deebine amma bulii tokko booda walitti qaxarannee shamarree gurgurtu sana wajjiniin walitti na fide ishiidhaan walii gallee haala lafichaas akkamitti akka bittes jalqaba gaafadhu. Isheenis biyya arabaarraa dhuftee akka abbaan ishee bitaniif namni irraa bitan sunis immoo nama gara finfinneetti deemee finfinneetti lubbuun isaa darbee maatii kan hin qabne ta'uu natti himte. Anis shakkii tokko malee dhugaadhuma jedheen gara keessa kootti fudhadhe amma laficha bitadhutti hedduun ariifadhe jechuudha. Haa ta'u garuu wanti tokko uumame sunis isheen gara finfinneetti galuufanii lafaawwan bitu kanarraa gurguru kanarraa mucaa tokko waan qabduuf mucaa koo sana wanta qirxii ta'u lafa wayii bitee deemuuf hin barbaadanaan jetteerti. Anis egaa maallaqni harka jiruu fi gatiin lafa isheetii suni xiqqoo waliin madaalle ture. Anis lafa duwwaa waan hin qabuuf akka lafa koo duwwaa sanaa fi gatii mana isheetii namoonni wal madaalchisanii gatii lafaa fi manichaa sana wal madaalchisne ani ishiidhaa kanfalee lafa koorra kaa'ee ishiidhaa kennu walii galla. Isheenis tole naan jetti. Sana booda guyyaa dhuma isaatii guyyaa walii mallatteessinu sana qabanna. Erga qabannee booda gara mana keenyatti deemnee gaafa guyyaa dhumaa kana wal geenya. Gaafa wal geenyu kana anis obboleessa koo fi ammas hiriyaa obboleessa koo isheenis immoo obboleessa ishee fi dallaalicha kan jette sana qabattee dhufti.
isaan dhufuun duratti garuu ani fi dallaalichi wal argina naan jedhee wal argine akkas naan jedhee obboleessi kee hedduu nyaara goggooraa akka inni nyaaraan goggoorre nama fuulduratti itti minaan jedha. Dhugumatti obboleessi koo xiqqoo waan nyaara goggooruu qabuuf anis nama fuulduratti nyaaratti hin guuriin jedheen dursaa toonni namootatti hin makamin ittiin lola innis tole naan jedhee deemna. Waan hunda walii gallaga jara kana faana isaanis walitti dhufanii dubbatu sirumayyuu gatii walii galli sanarraa qarshii 10,000 akka ishiin naa buuftu taasisu. Dubbii isaanii keessatti wanti isaanii jedhamtu hin jiru ture. Nuti amma kana tasumallee shakkii tokko hin shakkine turre wanta akkanaas ni uumama jennee yaanne toleedha bakka wanti isaan jedhan waan hunduma keessattuu tole jedhu. Amma erga walii gallee maal jenneen booda mallattoolee walii mallatteessine waan hundumaa finne hamma maal goona gara finxira dhuguutti deemna. Finxira dhuguu bakka deemne kanatti dubartiin kun akkanaan jetti maallaqa akkaawuntii hin qabu obboleessa koo irratti galchuu nan sodaadha kana dura maallaqa waan na jalaa nyaataniif naan jetti. Akkasimmoo fuula ishee yeroo laalu jira mitiire namni nama gaddisiisu kan jireenyatti tollee waan namni yaadda'u tokko nama akkasii waan fakkaattuuf hedduu qalbiin koo na cabee nama rarteeras hedduu. Egaa akka gootuun jedha maallaqa kee kana dhugumattuu namarratti hin dabarsinii amma finxira dhugnutti manni suuraa nu bira waan jiruuf ka'ee mana suuraa deemee as chokkaayii suuraa ka'eetii. Si ba'a sana booda rukuchiifattee achumaan achirratti tiraanisfarsii godha maallaqa keen jedhaani tole naan jettee kaatee suura deemtee kaatii suura kaatee xumurtee dhufte amma nutis finxira keenya dhugnee amma gaassaatinis fagaatee gara galgalaatti waan deemuuf obboleessi koommoo akka tasaa hojii galgalaa wayii waan galuuf bakka kana booda wanti si afee maallaqa kanfaluudha. Erga maallaqa kanfaltee kootu yooma wanti si rakkisu jiraate immoo bilbilinaan dhufanaan jechuun nagatee deema. Isaan sadan walumaan jiru tole jedheen isaan qabbee mana baankii deema. Erga mana baankii deemneen booddee mattaawaqaa dhiifama akkaawuntii ishii baafachuudha gaafa seentu waraqaa eenyummaa qabattee hin jirtu waan ta'eef baasuuf didanii amma jara lamman irratti tiraanisfarnaa godhe maa rakkoon hin jiru naan jette anis buukii nama lamaa sana qabadhe baankii irraa deemee barreessee tiraanisfar nama lama irratti godhe gochuudhaaf qabadhe keessa gaafan ollixu akka carraa ta'ee mallattoo koo baay'ee waanan tureef gane buukii sana baasee nan dagadha ture. Amma mallattoo koo sanarratti har'as morkii narratti kaasu warri mana baankii hin ta'u sirreessi kottu jedhee natti deebisa namichi yoo kanan hedduu aare namichi yeroo maraachi keessaa maallaqa naa kennu jira tureyyuu isa bira deemina har'as na didaniiru ati naa baasiin jedhaan yeroo kana maallaqa nani baasu kana laalee caaltuu har'a maallaqa guddaa baaftaa naakaa waan xixiqqoo baaftu fansii kenna har'a garuu siin kennu. Gara mana baankii guddicha jalqaba buukii kee baafte deemiti mallattoo kee jijjiiriti koottu naan jedha tole jedheenanis baay'ee haaree gara mana baankii guddichaa deema gaafan jijjiirraa mallattoo taasisuudhaaf qo'anis akka carraa waraqaa eenyummaa of harkaan qabu ture suuraaf waraqaa eenyummaa gaafna gaafatan suura qabadhee waraqaa eenyummaa hin qabu sana boodagaa hin danda'amu gaafa naan jedhanuun akka carraa ta'ee firri koo achi keessa hojjettu waan jirtuuf ishii bira deemee waan jirutti mee tole manaajara biratti mallatteessitee baaftaa asuma turishiidhaan naan jedhu ibsaan bada ibsaan gaafa baduun gidduu kanaan alatti gadi ba'a hamma duunis dhiyaa jira gaafan gadi ba'u akka carraa fira koo tokko daandiirra deemu wayii argeen waamee isa dubbisee koottumee qarshii akkasii sirratti hin dabarsaati namaa kaffale akkasitti waan akkasii bitee minaamin jedhaani innis tole naan jedhee dhufee keessa seenee gidduu kanaan ibsaan dhufa gaafa ibsaan dhufu dhaqee mucattii sana dubbisannis ishii bakka amma ibsaan dhufeera siistamatu immoo badee amma siistamni dhufutti eegaa naan jetti ituma dhaabbannu firri koo kun na dubbisa akkamitti bittee iddoo kamii bittee eenyu waliin bittee jechuun na gaafata gaafa kanan itti hima
iddoon ati bitte kun kaartaa pilaanii qabamoo hin qabu jechuun hin qabu naan jedhanii jennaan akkamitti bakki sun dhabaa akka carraa ta'ee manni kan isaa sana duuba waan ta'eef akkamitti dhabaa bakkee akkanaati bakkeen akkanaa hin qabaa bakkee akkanaati akkanaa immoo hin qabu akkamitti ati maallaqa kee biyya ormaatti hojjatte zim jettee baastee namaa kennita eenyu wajjin kana raawwatte akkana jettee maallaqa kee baasiin koottu naan jedhee gadi ba'i naan jedhee boru ganaman dhufee ilaala waan jiru irratti mari'annee sana boodallee kaffalta malee akkana jettee callisteen baasin naan jedhee na baasa mana baankii keessa achuma yeroonni kana naan jedhu qaamni koona ollachuu jammare sodaan addaanatti dhaga'amuu jammare jarri mana baankii isa tokko ta'anii na eegu akka carraa ta'e immoo waraqaan koonnin jalqaba lafa duwwaatti bitadheessa jira isaan harka jira ture amman qarshii kanfalutti of hirkatti lachuu qabatanii jiru waan ta'eef jechuudha bakka isa fayyadeen baay'ee keessi koona ollate sodaadhaan guutame garuu achumatti isaan gateen baajaajii kooruudhaan bakka laficha sanaa deeme taniin armee wayee alatti gadi ba'anii jiru isaan waamee dubbiseen armee waa'ee mana kanaa maal beektu meenatti maa jennaan yaa mucaa koo lafti kuni manni kuni kan nama afuriiti kan imaaxatu isaanii kenne gurmaa'anii fudhatanii ammaaf garuu nama tokkotu keessa jiraata maatii tokkotu keessa jiraata maalumaafuu abbaan manaa koo galgalan galaa isa gaafadhu warra dhiiratu irra beekaa naan jedhu tole jedheen armee koo sachumatti gatii daandii wayiirra yeroon immoo akkas orgoru abbaa guddaa wayii argadha yeroo kanan isaanis dubbisee mee waa'ee mana kanaa maal beektu abbaayyee natti maa jedhee gaafan gaafadhu isaanis lafti kun kan imaaxati nama afuriif kenname ammaaf kan keessa jiraatu garuu mucaa ebelu jedhamudha haadha manaasaa waliin keessa jiraata naan jedhu inni keessa jiraatu kun eenyuun gaa isa dallaalaa ta'ee natti gurguruu dhufeedha isheen sun immoo isheen gurgurtuu taatee natti dhufte haadha manaa namicha kanaati jechuudha isaan dhirsaaf niititu dallaala ta'ee dullaala fi gurgurtuu ta'ee natti dhufe jechuudha akkas isaantu keessa jiraatanaan jennaan baay'ee qaamni koona ollate meenatti maamilikkita namicha isa keessa jiraatu jedhee gaafan gaaf haati manaansaa akkas mallattoon ishiinis immoo akkan ebelu jedhama gaafa naan jedhu dhaabbitti kufuu xiqqoodhuma naafe maaliif maqaa isaati natti waamanii na waraqaa irratti mallattoodha ragaadha mallatteessuuf maqaa isaa yeroo inni dha'u maqaa isaa waan hin dhaga'eef hedduun olladhe bakka dhaabitti kufuu maddeen naafe abbaan sun qabanii na arragagga'anii na gorsanii akkamitti mucaa koo qobaa kee deemta nama gaa tokko faan akkamiin hin deemtu akkanatti hin bitamu mee lafti yookiin manni waraqaan isaanis immoo isaan kan imaaxati kan nama afuriiti gurguruu hin danda'anu mootummaati isaanii kenne itoo har'anni sitti kennee deeme boru kan biraa dhufee keessaa si baasa garuu wanta ati baafte maaltu jira si deebisiis nama rakkoon hin jiru tasgabbaa'inaan jedhanii wanti nani baase gatii finxiraa malee homtuu hin jiru garuu akkasitti mana baankitti ammayyuu isaan gatee dhufe waraqaan kollee isaan harka jira jechuun isaanitti hime isaanis baqqaana tasgabbeessanii homtuu rakkoon hin jiru waraqaa keesseessayyuu geessu nurka jira waan ta'eef namichi jechuudhaan qabiitii kottu naan jedhanii na erganii anis gara manaa deemee nama xiqqoo boqodhee nama dabaladhee dhufa isa bilbilee waametaniin mee waraqaa sana qabii kottu waa'ee laficha sanaa waan naan gadlee jira boru ganama maallaqa ijoolleen isin yaa kaffaltu anillee finfinneen deemaa jechuudhaan inni isa waama innis ni dhufe garuu waraqaa koo sana qabatee dhufuu didee harkasaa duwwaa dhufe bakka laficha sanaa deemna gaafa deemnu halkan ta'e gaa naannoo sa'aatii 2 ani garuu mucichaan deeme wajjin achitti sagatuudhaan abbaa sana waammachuu gaafan dhaqu akka carraa mana jiranii magaala deeman yoon bilbiluuf iddoo akkanaatti kottu naan jedhu gaafa isas mucichas qabadhee bakka sana gahee isaan waammachuudha gadi daandirraa goru galeef egaa wanti nuti amma deemnuuf isaa galee waan ta'eef mucaa harkaa utaalee baajaajii seenee harkaa deeme abbaan sunis ammas mucicha wajjin dhaabanii nu gorsanii maal jedhanii eessayyuun dhaqu sin tasgabbaan deebisiisna maal nuun jedhanii sana booddee gara manaatti gallee halkan gaaf sana rafeen bule jechuunis hin danda'amu dadhabbii koo barameeqaa kanan irratti baase waraqaa koollee irratti mallattaa'e maqaa isaaniitiin jira waan ta'eef hedduun sodaadhe
yaa rabbi bakkaan yoo wanta nama barbaaduu baadhe wanti namaa natti darbuu baadhe kan koos dafqa koo namatti hin dabarsin jechuu waaqayyoon koo kadhachaa bulee ganama barii saatii 12tti narratti dawwalee bakka akkanaatti sii kaa'e waraqaa kee deemii fudhadhu naan jedha. Atumti na eegi jennaan na eeguu didee waraqaa koo sana isa jalqabaa achi naa kaa'e anis dhaqee waraqaa koo fudhadhee waaqa koon galateeffadhe. Akkasitti wanti nan kisaaraa ta'e egaa waan gatii finxiraa sana baase duwwaadha jechuudha. Waaqayyoon egaa afaan bineensaa keessaa akkasitti na deebise jechuudha. Isinis tarii wanta akkana jireenya keessan keessatti isin mudachuu danda'a. Bineensi guyyaa akkanaa dhufee isin nyaachuu danda'a. Ana waaqayyoon jalaa na baaseera. Isinis obboloota koo gaafa wanta tokko raawwachuuf deemtan agafeetan yoo ofitti amanamummaa qabaattanii agafeetan yoo beektan qobaa keessan hin deemina. Qobaa keessan waan tokko raawwachuu keessattuu gaafa biyya Arabaa kanaa galtanuu kophaa keessa waa raawwachuu yaadina. Gaafa biyya Arabaarraa galan jedhan namoonni wanta qaamni keenya muluun birrii ta'e isaanitti fakkaata. Karaa ittiin nu miidhuu barbaadan yaadu waan ta'eef nuti gonkumaa yeroo daandiirra deemnullee ofirraa wanta nu beeksisu isaan nu beeku garuu maaliin akka beeksisu nu beeku ofirraa beeksisu wantoota calaqqisoo fayyadamuu qabnu bakka tasgabboofnee warroom namoota kaan fakkaannee deemuu qabna malee namoonni hedduu nu miidhuudhaaf yaalu. Addunyaa kanarratti garuu nama amanuun ni ulfaata hedduu jechuudha. Ani ofii kootii nama baay'ee nama naayyuu namni waan fe'oona godhe hedduu nama na garuu guyyaa sana kaasee ani nama kan jedhamu nama wajjin jiraadhu tokkollee nama na jechuun hedduu natti ulfaata jechuudha. Maaliif namni nama tokko gowwoomsuu ni danda'a. Nama 3 4 akkamitti namichi tokkitti amma kan akka inni gowwoomsuu danda'a hedduu na ajaa'iba. Namni tokko guyyaa qabee guyyaa gabaatti nama gurguruu danda'u jechuudha akka gocha nama kanaatti jechuudha. Dubartiin tokko samma taa'ee yeroo yaadu dubartiin tokko akkamitti ishii ofiishiiti dubartii taate dubartii irratti yakka akkanaa raawwachuuf deemti inni jedhu sammuu koo keessatti yeroo hundumaa gaafii natti ta'a. Deebisee immoo namni tokko nama tokko irratti gocha akkanaa raawwate magaala sana keessa akkamitti deebi'u jiraachuus yaala. Deebisaati immoo namni waan xiqqashuu ishiillee daba namarratti yaaduu danda'a. Aga kana fagaatanii daba namarratti yaadanii jiraachuun namaa jiraachuuf yaaluun nama hedduu na ajaa'iba. Keessattuu hedduu kan isaan na ajaa'iban immoo yeroon sun tsoomii faasigaa ture. Lachuu isaanii ni tsoomu nuti tsoomanyaadha jedhu. Beeta kiristaaniin deeme jedha na hundumaa gurbaan kun jechuudha. Egaa maaliif akka ta'e hin beekani hedduu na ajaa'iba jireenya koo keessatti waan hin dagachuu hin qabneedha. Wanta akkanaa isin hin mudatin yoo isin mudatellee gooftaan keenya akka amantaa keenyatti kadhannee wanta akkanaa jalaa sana baase isin isaa baasu isiniin jechuun barbaada. Galatooma.